Ahmed on his part said Ethiopia needs all of them. Fell from grace to disgrace. Barcuma khabajarra khufun biyya nyaachu jechu afaan nama diyo deebeef. Waa'ee gabaas miidiyaa Ameerikaa kabbarte Central Cable News yookaan CNN Nabii Ahmed ilaalchisu maxxansu deessuu jira. Barreessituun dureen Eliza Maatochi jedhamti. Warri waliin hojjete immoo baay'ee ta'u dubbatama. Barreeffami dheeraa Washington kun daawwii muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed bar 2018 Ameerikaa godheen itti keeyyaata. Abiy jecha turte Itiyoophiyaan garitti yaatin beekne wagga sadiin dur faaruu ammimmoo akka jaba bootte gadduu jirti. In his first 6 months in office, Prime Minister Abiy Ahmed was a champion of liberal democracy. Nageen badhaadhinaa faraaram waada seenullee muummichi ministeera humbeela makaraaf waraan biyyatti dhaalchisi jechuun dubbaata. Keessummooti gabaas kanammoo gaazexeessitoota, dippiloomaatota, xiinxaltoota siyaasaa, qorattoota qofa sontaan warra wagga 20 oliifis waliin kaabine wayyaanee ta'u hojjechuuf of keessatti hammaata. Barinni waajirti basaasa hoogganan irra hoote ETV yookaan Ethiopian Broadcasting Corporation turkayed qondaalii olaanaan imbaasii Itoophiyaa Washington duraanii gooyiteem kidaana Maariyaam Abiynam nagalabs fakkaata malee namii kanagaatiif jaalalan been jechuun CNN itti hime. Namtichi badhaas Noobel nageenya addunyaan itti kennite of wallaalchise mataan deemsiseen immoo yaad gaazexeessitu Itoophiyaa Tsadaale Lammaati inni akka ergama rabbi khasamirra Itoophiyaa gudditti ijaaruuf ergameetti of herreega. Biyyiti sagaru yaayyuu qaaritee jeetti. Namichi akkuma ngoo qabatee naayyoon nugus torbaffataatnaan jetti jechuun paarlamaatti yeroof namootni haasa'u isa kan qoosa godhanii darbanillee namichi sunum sammuu fudhachuun Itoophiyaa nyaatee jeetti. Xiinxalaan gaafa Afrikaa Rashid Abdii warris marsedduun gorsitoota amantaa waan ta'aniif biyyiti paasterii mawwaxiitiin bultii jechuun dubbaata. Jechi Rashid Abdii kun Daniel Kibrat faaf tawakkinoollee tilmaamama. Gaazexeessa Bloomberg duraanii William Davies an International Crisis Group irra dabalate qeeqayyoota 5 biyyirra dhiyaat kanaaf deebii kenne dubbiimtuu waajir muummichi ministeera Bileenii Suyyooma. Wanni jedhan kun cufsoof jechuun akkuma baratu wakkatti dadhabani. Badii Itiyoophiyaan kee jirta addunyaaf miidiyaaleen addunyaa iddoo walirra fuudhanii lallaboo jeeru. Warri biibulchimmoo kara tokkoon guddin Itoophiyaa kara kaaniin immoo namni kumaatamaan dhuma waraan dhaadheessa oola. Wal murdubbii taate duub Itoophiyaan kara qaxxaamura irratti argamte. Gabaasi CNN illeen kanuma addunyaaf balbaloomse. The people of the Tigray region who they say